Artistiin Oromoo fi qabsaawaan artistii Lammaa Sorsaa Garadoo waxabajjii 24 du'aan addunyaarraa boqotan. Artistii Sorsaa Lammaa bara 1964 abbaa isaa obbo Lammaa Garadoo fi haadha isaa aadde Abarrash Alamuu Galataarraa Salaalee Aanaa Dagam ganda Waybaa Gullalleetti kan dhalatee fi ijoollummaa isaarraa godina Harargee dhiyaa magaalaa Baddeessaatti guddachuun barnoota isaa sadarkaa duraa achumatti xumuruun sadarkaa lammeessoo isaa mana barnoota Carcar magaalaa Cirootti artistii Sorsaa Lammaa abbaa ijoollee 5 hoggaa ta'u Lammaan ijoollummaa isaarraa karaa artiitiin uummata Oromoo dammaysuuf waggaa 30 oliif kan ifaaje dhibee isa mudateen turtii ganna 3 oliif mana yaalaatti akka deddeebi'aa turee fi dhibee isa ganna tokko asitti hammaachuun guyyaa irraa waxabajjii 24 bara 2024 magaalaa Finfinnee hospitaala Paawulositti umrii isaa waggaa 60ffaatti du'aan addunyaarraa boqotan. Awwaalchi artistii Sorsaa Lammii waxabajjii 25 guyyaa boruu Bataskaana Yoosef naannoo Saaris Maamootti zaatii jaarraa eegalee ni raawwatama jechuun obboleessi artistii Lammaa Salamoon Lammaa nutti himan.